maqaa baachiin keenyatti waamamu moggaafanne jechuudha. Har'a barattoota keenya marsaa jalqabaa simachuu irratti argamna. Aartiidhaan nu barannu asitti. Kireetiivii amantaan. Eejii kanatti hojjannee hojjannaa yoo hojjannees eejiin keenya hin deema. Thank you. Fudhanne ni kan galataa. Spark waan jedhamu jira. Waan ta'e qabsiisee dhiisuudha. Hin jalqabsiisnaa kan itti fufee bobeessu garuu abbaadha. Bitteeti moo mana fuuti? Garaagarummaa beekuutii fi gochuuti. Knowing and doing. Garaagarummaa guddaatu jira. Beekuu fi gochuu gidduu. Kudhanii guutaa biraatti shannaadhees. Why I am here. Maal gochuufan as dhufe. Maal gootaasi. Maaliin godha. Maal barbaacha dhufe. Maal goota. Of course naagala actingii barachuu dhufne. Of course naagala editingii barachuu dhufne. Koorsii wayii barachuudhaaf dhufne miti ree. Kaayyoon keenya sadha. Kaan keessan burraayuudha. Kaan keessan achi fagoodha. Kaan keessan taaksii sadiin afuriin gaafa dhuftan waa'ee maaliif dhuftan? Kanan barachuu barbaade actingiidha. Actingii kanan barachuu barbaadee fi durumaa kaasee baay'een jaalladha. Seenaa tokko hojjetee darbuu waan barbaaduu fi as nu bira yeroo dhuftanii galataa spark waan jedhamu jira. Waan ta'e qabsiisee dhiisuudha. Hin jalqabsiisnaa kan itti fufee bobeessu garuu abbaadha. Ni waan nurraa eegamu goonaa hin jalqabnaa kan itti aanu abbaan tattaafatee gara isaatti dabarsuun waan barbaachisaa san biraan ga'uun kan abbaatti ta'a jechuudha. So probleemii namaa guddaa tokko isinii kaasa. Garaagarummaa beekuutii fi gochuuti. Knowing and doing. Nama baay'ee waa'ee waan barbaadanii gaafadhaa beeka. Sinitti hima. Nama ekspertii ta'e caalayyuu himuu danda'a. Gochuu irratti garuu isheen hojii gaafatti. Waa'ee aktingii natti himamuu si natti himuu dandeessa. Akkamitti hojjettaa waan biraa ta'a. Ganama kaatee ispoortii hojjechuu waan biraadha. Ispoortii fayyaa gaarii akka ta'e beekuun immoo waan biraadha jechuudha. Biriijiin zagaaf ishee sana nama danda'ametti beekuu duwwaa osoo hin taane hojjechuutti jijjiiruu kan jettu impoortaantidha. Waan ta'e beekuun waan ta'e gochuun wantoota akka kanaa ta'us danda'a jechuudha. Waan ta'e irra taa'uun waa'ee waan sanii beekuu waan biraadha. Waan san garuu godhanii gubbaatti ol ba'uun immoo waan biraadha jechuudha. Maal beektaa osoo hin taane maal gootadha. Laayifii keessatti iyyuu maal beektan waan biraati. Maal gootan immoo waan biraati jechuudha. Garaagarummaa guddaatu jira. Beekuu fi gochuu gidduu. Namoota muraasa irraa giiftii fudhadha. Baay'ee asitti sooree ministiraakteriin baay'ee misirra keessuyyuu waama tokko tokko hojjeta. Bitteeti moo mana fuuti? Kanan barachuudhaaf lafa kana dhufee kaameraan editingiidha. Kanas kanan baradhu waan qulqullina ta'e tokko icciitee qopheessitee kaa'uudhaaf waan barbaachisuudhaaf isaan kana galma geessuudhaaf kanan dhufe. The course of life. Jireenyi maal qaba? Karaadha. Itti fufa jireenyi. Miti yeroo kee waan barbaadisiis dabarsi dhiisee jireenyi itti fufa. Warra tokko tokko akkasitti dabarsu. Taayimii isaanii hin ga'u. Yeroo nan ga'u. Warra tokko tokko immoo jiru akkasitti dabarsu. Who you are? Maalitti investii goonadha yeroo keenya? Eejiin keenya kun hin sokka. Yoo barbaadetti fayyadamtaa yoo barbaadden dhiista. Dhiiras ta'e durbas ta'e. Faamilii gaarii qabaadhu faamilii gaarii hin qabaatin. Sababa barbaadde qabaadhu sababa hin qabaatin. Jireenyi amma jirrutti itti fufa. Warri fiiganis fiigaa warri kaan immoo bilbila keenya iskoolii gochaa oolunis mirga keenya. After all warri fiigan iddootti fiigan hin ga'u warri taanis intiroo jechuudha jechuudha. Eejii kanatti hojjannee hojjannaa yoo hojjannees eejiin keenya hin deema. Yoo irratti waan ta'e investi gooteen gootaa yoo hin taanes hin deema. Karaan kun hin deema. Amma deestinii wayitti. You are what you eat. Nu jechuun waan nu nyaannudha. Fiizikaaliyyuu akkasumatti. So garuu after all sammuu keenya keessattis nu jechuun waan nuyi nyaannudha. Meentaalis nama jechuun waanuma nyaatu. Namni waanuma qabu san namaa kenna miti. Waan sammuu keenya irra deebinee soorudha. Wanti nu haasofnu. Kanaafi warra akkasii taane waa'ee warra akkasii haasofnu. Sooshaal miidiyaa irraa kaa'ama rakkachaa jiru jechuudha. Waama achirraa argaati wallee ishuu ta'a laayifii keenya keessatti. Garuu waama xiqqoollee cophaa wayiillee jireenya keenya irratti hin cobsu. Wantoonni ishuun baay'een asirraa fuunee haasofnu. After all nuyi kan nu jijjiiru waan nuyi nu fayyadudha. Every day wanti nuyi ofii keenya soorru rizaaltii isaa hin dhufa jechuudha. Sammuu keenyaafis akkasuma. Chookoleetiidha kunis. Baay'een barbaada. Actingii kana immoo baay'ee paashinii godha. Isteejii haa ta'u malee baay'ee paashinii godha. Baay'ee wanta barbaadudha jechuudha. Abdiin qaba. Waaqayyo na gargaaree iddoo guddaa tokko kan gahu. Waan lama jira. Jireenyi jiraannu waan lama. In out, outii wanti jedhamu jira. Outiin jechuun maal jechuudha beektu? Environmentii keenya keessa akka sila isin jedhe waan dhagaa oolu, waan dhagaa jiru, hin ta'u rakkina akkasitu ta'ee kun badeeraa kun immoo hin ta'u ani immoo faamiliin qabu rakkinni gahaa hojiin hin jiru jettee haasoftee homaa osoo hin jijjiirin isa san ala keessa ofitti fudhannee rafaatii ooluu hin dandeenya yookaan immoo waan ta'e gochuu nan danda'a jettee keessaa alatti jiraachuu jechuudha.
Ani umrii kiyya yeroo gabaabaadha yeroo naa kenname keessatti waan ta'e hojjedhee darbuun irraa eegama. Kanaafuu keessa kiyya waan ta'etu jira isa sanii garuu chaalenjii godhee hojjechuu nan dandattee keessas immoo waan itti amante san alatti jiraachuu dandeessa. Filannoo keetii jechuudha. Garuu kana lamaan keessaa tokko jira. Yeroo baay'ee oduu asaasa maal apply goona. Right? In outin or out in jiraachuu dandeenya. So ani eessan jira. Yoo doo jirru barre waa'ee changes ni ittima. Waa'ee jijjiirama. Of jijjiiramti tire jijjiiramni dhaabbata dhaabbatu guddata. Tire barachuun akka dhaabban. Jijjiirama gosa sadiitu jira. Jijjiiramni gosa tokko structural change waan jedhamu jira. Structural change jechuun maal jechuudha? Jijjiirama structure iddoo balbalaa kana fuunee iddoo fooddaa immoo iddoo balbalaa goone maal jijjiirre? Manicha jijjiirre structure isaa jijjiiranii iddoo fooddaa balbala ture balballi iddoo fooddaa dhufee so structure jijjiirre. Inni lammaffaa renewal change. Gaafa rifeensa muratan beektuuni akkatti bareedan. Hidii sitti bareedan manaadha. Torbee lama booda akkasiin jedhaa. Maanni gashti rifeensa keedhama. Riiniw goona miti. Soo jijjiirama tokko irra deddeebitee jijjiirama haaressitu wayii. The second one is renewal change jechuudha. The best change paradigm shift or fundamental change waan jedhama. Totally asiin turte fundamental change waan jedhama jechuudha. Duraan maal jenne jalqaba irratti where I am. Yoon barbaade structure jijjiiruu dandeessa waan muraasa ani beeku bakka amma jirturra. Yoo barbaade waan yerootti haaressu si gaafatoo jiraate just do it. Dhiisee tanan achi keessaa bahee immoo totally fundamental jijjiirama nama irraa isa immoo focus waan san keessaa baheetti jireenya kee waan jijjiiruu irratti xiyyeeffadhu. Ani kana duwwaan gochuu danda'a. Akki sadii jira. Yoo barbaade lakki kan kana godhu structure kana nan jijjiira. Yerootti kiyya kun gaarii miti kun gaariidha. Yoo hin taane wanti immoo yerootti update of gochuu qabu jijjiiraman ofirratti fiduudhaaf barbaachisa ta'e akkas. Yoo hin taane garuu waan hin dhiisuu jiraate nan dhiisaa jechuudha. Fundamental change important jechuudha. Abbaa kudhanidha. Ay marii yaadisiitii dhabe. Suuqirra naannoo shanii waan dhabee fi kudhanii guuttatte kaatti shannaa deebisee. Deemsaa kun? Deemsaa? Eh? Ashariirraa yaaduu adeemsi. Hin deemsisu. Waa'ee influensiisin itti hima. Nuyi amma aartii hojjechuuf hima. Namni hojii aartii hojjetu profeshinii kamiyyuu hormaanne influensii gochuuf. Viidiyoon kee maal laa godhu? Istoorii san gaariitti odeessee biraan ga'uuf aaktingii warra hojjennu immoo eenyuuf hojjenna aaktingii? Eenyuuf hojjettu? Hawaasa tokko influensii gochuuf hojjetta. Yaadattamantu tokko taatoo tokko taatee seenaa wayii keessatti waan san taphattee maal gochuudha? Influensii gochuudha. Kanaaf namni of hin jijjiirre immoo hin cima. Tole hin cima. Ispeeshaalii aartii keessa namni jiru haastuubii sireessi ta'uu danda'u qaba. Waa'ee laayifii isaa irratti. Thank you. Fudhanne ni kana. Amma dhaqe. Birri shanii ol taanaan kan hin barachuuf dhufe viidiyoo editingii fi kaameraadha. Yeroon isaas yeroo dijitaalawaadha waan ta'eef wajjin deemuu waan hin barbaaduufi. Seencharii 18ffaa irratti agriikaalcharal eejii ture miti yeroo qonnaati. Yeroo qonnaatiin qottaa maal jettaan gurgurtaa jaarraa 18ffaa. Namoonni qonna irratti hin bobba'u. Jaarraa 19ffaa irratti yeroo industirii ture yeroo faaktarii ture jechuudha. Jaarraa 20ffaan yeroo koompitaraati. Age of information. Yeroo koompitara dhufee in out maal process maal gochaa turedha. Jaarraa 20ffaan darbu. Amma jaarraa 21ffaan brother conceptual jedha. Yeroo contentiiti. Yerootti create, innovate, invent, serve gootu jaarraa 21ffaa. Konseptiitti deebinee irraa amma jaarraa nama keessa jiru jechuudha. Kanaaf amma kontentiin maatarii godha. Sarvisiin maatarii godha. Sarvisii jechuun akka tajaajila dhaabbileen tajaajila kennan amma kun multi billionaires mitira. Warra karaa raadii maal nu kennu? Sarvisiidha miti. Yaa eejii kanarratti eejii sarvisiiti. Eejii innovate gochuudha. Seenchariin keenya jechuudha. Akka jaarraatti sosochoon immoo gaara. Maayini kun? Daandii tatee galtee jirtudha. Daandii hundi keenya keessa jiru. Addunyaa kanarra immoo daandii wal qixxee hin jiru. Chaalenjii jijjiiranii achi keessa kuni kontiinyasii dhamma waan ta'eef ture chaalenjii daandii wal qixxee bu'aa bamanne qabu sana. Innaa aartii keessatti akkaataa itti ofii keef daandii ofii keetammoo aartii Oromoo eegaltee jirti. Tuqaan kunoo? Itti fufaadha ture. Direetu? Itti fufaadha. Abboo himachi. Aktiingiin barachuu barbaada. Aktiingii gaafa jedhamu salphaatti ilaalamuu qaba. Jechuun waan kolfa bicha osoo hin taane wanta istoorii hawaasa keessa jiru tokko gara miidiyaatti fidanii agarsiisuudha. Kanaaf wantoota
important ta'an tokko tokko sinii kaasa kanneen keessa tokko continuous learning. Yeroo hundumaa barachuu. Waan ta'e jennee jalqaba nu maal goona spark. Iddoo itti spark continuous learning kan keenyadha jechuudha. Everything ni mastery akka gootan goona dandeenyu. Ati immoo maal goota? You have to do more. Tole continuous learning important. Skill yaa ta'u, knowledge yaa ta'u, waan barbaadan haa ta'u garuu every day do waan ta'e. Har'a boru raftaa fooyya'aa ta'uu qaba. Inni gara biraa teamwork fi communicationidha. Communicationii fi teamworking ni important. Life keenyatti jiru communication akka salphaatti fudhatina. Waan ta'e nu dhabsiisa. More communicate amma goonu waan ta'es nu argachiisa. Not easy by the way. Waan beektan, waan qabdan gaariitti communicate gochuun professionalidha. Professionalismidhas. Communication gaafa inni salphaa isinitti fakkaatin. Nama taa'ee waan beektu hubachiisuun not easy. Kanaaf communication keessan gaarii haa ta'u. Teamwork maal isinitti maree? Hin dandeenya hojii aartii kophaa keenya qofa hin ta'u. Teamwork importantidha. Kanaaf as gaafa rehearsal goonu training goonu every day. Teamwork importantidha jechuudha. Wanni tajaajilni yeroo baay'ee naannoo keenya keessa aktiin Oromoo jedhama yeroo baay'ee. Diraamtiire immoo wanta booddeetti ta'e uummati. Yaada. Fooyyessuuf. Ajandaa nama lammaffaa dhalatee warqeen deebisaa? Kansaan deebistee waan ta'eef ishee deebisuun dirqamsiisa. Inni gara biraa working ethicsidha. Working ethics. Tole hojjechuu irratti gaarii ta'uu danda'u qabna. Ethicsiin hojii keenyaa gaarii ta'uu danda'u qaba. Assignmentiin osoo hin kenname maal ta'e working ethicsii keenya sirreessuu danda'u qabna. Laayifii keessattis yeroon keenya amma yerootti maal goonu hojjennudha. Kanaaf working ethics importantidha jechuudha. Inni gara biraa immoo patienceidha. Patience jechuun ishee kana astaa asgaa. Al tokko lafaa ga'ee har'a dhufnee boru aksarii cimaan ta'a waan biraadha. Obsa gaafata wanti hundumtuu. Al tokko hin ta'a irra deddeebi'anii working ethics gaarii qabaatanii hojjetanii communicate godhanii teamwork godhanii maal godhaniit patience booda maaltu dhufa? Professionalism dhufa jechuudha. Ogeessa ta'an. Taatoo gaarii taana, editara gaarii taana, laayifii keessattis akkasuma obsinee wanti nu goonu waan sanii professional nu godha. Professional booda competency dhufa jechuudha. Ogeessa erga taate immoo dorgomaa taata jechuudha. Namni ta'e callisee best actor hin ta'u, dorgomaa gaarii hin ta'u taatu ta'e wantoota hunduma isaa darbuu qaba. Kanaaf boru the best ta'uudhaa fi abalu waan si filateef duwwaa miti ati maal dandeessan importantidha. Ati ogeessaa waan san gochuu hin dandeessan barbaachisaadha. Kan dhufee fi aktingii barachuudhaaf ilaalchiin aktingiidhaa qabu xiqqoo adda sababiinsa hojiilee aartii hedduu turaa isaan keessaa immoo aartiin wanta kamiyyuu ibsuudhaaf paaworii kan humna guddaa qabadhee sababii yaaduuf. Eessaa dhuftee baratta? Buraayyuu keenya moo? Thank you. Aartiin daawwitii addunyaa keessatti of ilaaltudha. Sun dhumarratti maalidha? Of ta'i. An jedhuunan jedhe gaariidhaanaaf. Be yourself. Of ta'iitii waan gochuu danda'u qabdu godhi. Eejii keessa irratti waan ittiin dabarsuu qabdan dabarsaa. Booda regreetii goona guys. Beektuuni regreetii goona. Amma miti. Booda mitiire. Odoo hin jedhin immoo waan gochuu danda'u qabnu gochuu qabna. Erga dulloomteen booda umurii sii kennee Waaqayyo. Erga dulloomteen booda. Erga dulloomtanii booda imagine harri baastanii jaarsa guddaa taatanii gaabii adii uffattanii mucaan keessa mucaa godhatee ijoollee keessanii dhuftee maqaan keenyu hundaa'oon mucaa kee dhuftee akaakayyuu giraand paa waan ta'e yaadee umurii keetti maal dabarsite kitaaba sii barreessafanii yookaan fiilmii sii hojjedha umurii kee maaliin dabarsite please natti himi siin jetti mucaa kee dhufte isa booda maal jettu lakkii jireenyi wuddiidha jireenya hin qabuun ture sooshaal miidiyaan gaarii miti poolitikaan keenya gaarii miti kanaa hin dabarse mucaa koo seenaan qabu kunis filannoo keedha orimmoo ilaa akkas godhee kalaqaan akaadaamiitti baradhee orimmoo akkasitti barumsaa galee akkas hojjedhee kan kanaan dabarseera amma fiilmis gochuu dandeessaa kitaabas gochuu dandeessa innee mucaa keenyatti seenaa itti himu filannoo keenya jechuudha. Gaafa addunyaa kanarraa sokkinu gaafa waan lamuuf jennu
namni hundumtuu maatiin namoonni beekan walitti qabamanii iddoo awwaalchaa keenya irra dhaabbatanii wanti nu dubbisan maalidha laata? Awwaalcha kee irratti maaltu si dubbifama? Seenaan ati hojjette maal jennu waa'ee kee? So waan achitti dubbifamu an hojjetu eenyudha? Abbaadha. So be yourself. Ati journey mataa keetii qabda. Laayifii mataa keetii qabda. Waamicha mataa keetii, hojmaata mataa keetii qabda waa itti waamne. Kanaaf just do it of ta'iti. Kana dhumarratti kana hon jedhe nagaa. Kana caala. Achis isaan laale asuma. Thank you. Qarshii shanii gadis akka ta'u barbaanne. Isaa ol akka meeshaan jiru wallaallee miti. As keessa garuu pilaarii baay'eetu jira. Inni tokko understanding keenya maal ta'a? Walqixa waa'ee birrii shanii waan ta'e bituu yaadna miti ramdi keenya. Miti rek birrii shanii maaliif fidee dhufa? Maaliif fida? Jennee yaadna. Tokko kana maalidha kuni? Imaginationiin keenya akka team happy goonu bakka jiru taanee gaafaas dhufuu yaadnu maal yaadnu? Waan ta'e binnee dhufuu yaadna jechuudha. Lammaffaa irrattoo pirinsipiliidha. Birri meeqennee shanii fi isaa gadi. Kanaaf shanii fi isaa ol hin barbaannu. Oma argumentii hin barbaachisu. Pirinsipiliidha kun immoo. Inni gara biraa sadaffaan creativity. Birri shaniin different creativity. Maal? Chookoleetii akkasii, kinoonii, milmoo, karameellaa, kaardii, maastikaa, right? Jimmaatii fi milmoo, waraqata adii. This is a kind of creativity, kind of content. Waan tokko wal fakkaataa qabna, waan wal fakkaataadhaan akkaataa biraatti yaadna. This is art. Yoo barbaade birrii lama waraqas kaastee waan barbaade irratti kaastuu hin dandeessa. Kinoonii bituu hin dandeessa. Is all about birrii shanii maal? Kanaaf wal tokko birrii shanii oliin rakkoon qabu giiftii dhannee onne we are careless jechuudha karaa biraa. Al tokko abbummaan nutti dhagaameeti na jalaa badee miti bitire al tokko bakka rakkoo qabu maali birrii shanii noon jiru innis kuniin galaaf isaan yoo kana walaalaliiti jechuus hin dandeessa. Bitire so it's all about creativity. Artiidhaan yoo barannu asitti creativity amamtaan. Sigalee kanaaf malee kennicha waan hin barbaanne miti. Sigalee barattoonni marsaa jalqabaa maqaa baachiin keenyatti waamamu moggaafanne jechuudha. Galatooma nuti akka garee keenyaatti seenessaa inni sababni seenessaa innee fi hojii keenyaa fi seenaa faana wal qabatanii ture dhaloonni nu duuba jiru maal irraatti barata kan jedhu faana wal qabsiisne seenessaa inni seenaas lafa kaa'uu barbaanna. Jechuun hojii dhuunfaa keenyaaf yookiis wanta hojjennu suni dhimma dhuunfaa keenyaaf miti. Seenaa faana wal qabsiisuu dhaloonni nu duuba akka waaqatuuf. Kanaafis garee keenya waliin taane maqaa seenessaa jedhu garee keenya. Kanaaf maqaa biiftuu kan jedhu maqaa baafachuu barbaada. Sababiin isaa biiftuu hundumaatu arga. Addunyaa irratti tokkichuma garuu hundumaatu daawwata. Dan aadaa Oromoo kana maalummaa Oromoo kana hundumaa bira geessisuu waan barbaadnu kanaaf biiftuu jechuu barbaadna. Imaltuudha. Imaltuu jechuun bakka ka'ee qaba. Bakka ga'uuf deemus qaba. Imalarra jiras boruufis jira. Kanaaf imaltuu innee ta'u. Coba kalaqan maaliifin jedhee namni yeroo waan tokko hundeeffamu tokko kan akaadaamii tokko gaafa hundeessitu dirqama baattu qabdaamire waan sirraa barbaadamu seenaa keessattis aadaa keessattis wanta dirqama sirraa tokko coba tokko cabsitee dabartaa kanaaf coba kana kan jedhu. Immoo akka manaatti keessa buufanna. Kanaaf keenyammoonni bakka bu'eedha jechuudha. Nuti akka manaatti baaboo jennee kan hojjennu aartii kan itti jirrus kan hojjechuu jirrus aartiidha. Baaboon hangafa. Hangafti immoo utubaadha. Waan abbaan qabu keessaa ilma hangafti waanti dhaalu waan olaanaadha. Itti gaafatamummaan maatiis itti gaafatamummaan biyyaas hangafatti kennama. Baaboon immoo hangafa. Tokko lama sadii afur shan. Anaaf kaameeratu laala. Calistanii. Baaboo.
Manuma tafe. Kanaaf keessa bakka naanne yeroo baaboo ta'e kana fakkaataa galatoomaa guyyaa gaarii qabaadhaa.